Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirtanii nagaa keessanii alhamdulillahi galata rabbii nagaan jiran isin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mana kiyya kana warri dhuftan jechuudha hordoftoota kiyya like share subscribe naa godhaa isin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo babbareedduu isin qabadhee dhufa jechuudha yoo isin nagammachiisanii anis akkasuma jechuudha waan des isin jedhu waan isin kolfisiisu jira miti waan adda addaa jechuudha waan barumsa illee qabu waan tokko jechuudha hojjedhee isinii fidee dhufaa jechuudha yoo isin sheerii subscribe akkas naa gootanii jechuudha akkas isin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyya haala jechuudha sagantaan quraana keenya ittuma fufa haala jechuudha Faaxumaa isinii qabadhee dhufee jechuudha Faaxumaa koo isinii qabadhee dhufee Faaxumaadha illee qaraa jechuun heda jechuudha akkasii jechuun bootaa ofii barbaadee miti jechuudha ni qaraa akka jechaan ni suru hundaanuyyuu suruma ofii keessanii beektan jechuudha qalal godheetuman gaafataa jira akkas isin jedha hordoftoota kiyya ittuma fufaa jechuudha isinis dammoo na jajjabeessaa isin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya wallahi jechuudha wal jajjabeessaa hin jiru nuti Oromoon jechuudha miiliyeena Oromoon miiliyeenni kun jechuudha walitti dhibee ta'a malee jechuudha waliif hin ta'u jechuudha wallahi jechuudha osoo wal jajjabeessinee baay'ee bareedaadha jechuudha osoo wal jajjabeessinee baay'ee gaariidha nu jajjabeessan isin jedha nus dammoo akkasuma jechuudha warri mana kiyya dhuftan koomentii naa barreessaa anis akkasuma mana keessan dhufaa jechuudha akkasii warroonni yuutuubii qabdan sheerii yoo naa gootan anis akkasuma isinii godha yoo naaf illee godhuu baattan koomentii naa kaayaa ani dhufee isinii godha rakkin hin jiru jechuudha akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amma jechuudha karaa Faaxumaa kootiitiin isin dabarsaa jechuudha sagantaan quraana kiyya ittuma fufaa jechuudha mana hundaatu seenuun isaa waanuma hin oolle jechuudha hundaayyuu numan qabadhee dhufa akkasiin jedha isin dammoo jechuudha dhaggeeffatanii kan irraa baratan illee irraa barachuu dandeessanii akkasiin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota sanyii mootii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون